Godina Wallagga Bahaa aanaa giddaa ayyaanaa hangar guutee keessatti tibbana maaltu ta'e? Wallagga Bahaa rakkoo nageenyaaf erga saaxilamee waggoonni 5 darbanii jiru. Uummanni nagaan qe'eerratti buqqa'ee namootni dhibbaan lakkaa'amanis ajjeefamaniiru. Kun immoo hidhattoonni faannoo godinicha keessa buufachuun giddugala leenjii bananii loltoota isaanii achitti leenjisuu fi akkasumas haleellaa sabarratti xiyyeeffates yeroo adda addaatti raawwachuu isaaniirraati akka ka'e jiraattotni godina Wallagga Bahaa BBC'tti dubbatan himanii jiru. Haa ta'u malee haleellaan kun al takkaa yookaan al lama kan raawwatee dhaabbate miti. Itti fufinsaan waggaa guutuu yeroo adda addaatti kan gaggeeffamudha. Mootummaan naannoo Oromiyaas tahee bulchitoonni godinichaa hidhattoota faannoo irratti tarkaanfii fudhataa jiran yeroo adda addaatti ibsanii jiru. Haa ta'u malee aanolee tokko keessumaa kan akka giddaa ayyaanaa, kiiramuu, haroo limmuu fa'aa keessa dabalatee iddoon harka mootummaatii baheeru akka jiru jiraattonni ibsanii jiru. Tibbanas hangar guutee keessatti waraana guddaatu gaggeeffame. Hidhattoota faannoo akkasumas humna nageenyaa naannoo Oromiyaa fi milishaa naannoo sanaa gidduutti jechuudha. Namoonni nagaan hedduun haleellaa kana keessatti ajjeefamaniiru. Namoonni BBC'tti himan tokko guyyaa tokkotti haga namoota 28 akka awwaalanillee ibsanii jiru. Waliigala namoonni ajjeefaman 50 ol ta'a kan jedhan ni jiru. Lakkoofsi kun dhugumatti meeqa akka ta'ee fi isaan keessaa namoonni nagaan akkasumas milishaa humni farra riphee lolaa meeqa akka ta'e BBC'n adda baasuu hin dandeenye. Haa ta'u malee gidduu kana namoonni nagaan hedduun ajjeefamuunsaa ibsamee jira. Jiraattota aanaa giddaa ayyaanaa fi kiiramuu tokko dubbiseen ture. Isaan keessaatii jiraataan kiiramuu tokko akkas jedhan. Ganda kan akka margaa jireenyaa, siree dooroo, hangar guutee, handoodee diichoofaa hidhattoota faannoo irratti kufanii bubbulaniiru jedhee jira. Keessumaa magaalaa Qoqqoffee fi magaalaa Kiiramuu qabachuuf gidduu kana lola gaggeessaa akka jiranillee himee jira. Balaan hangar guuteetti dhaqqabes baay'ee guddaa akka ta'ee fi lakkoofsi nama ajjeefamellee meeqa akka ta'e adda baasuun akka rakkisaa ta'e jiraataan kun BBC'tti himanii jiru. Rakkoon kun kan godinaa fi aanaatiin furamu miti. Humna godinaa yookaan aanaatiin hidhattoota faannoo kana injifachuun hin danda'amu. Tarkaanfii kana mootummaan naannoo Oromiyaa mootummaa federaalaa wajjin ta'ee ciminaan yoo hin fudhanne uummanni Oromoo lafa isaa fi qe'ee isaarraatii buqqa'uun saba biraatiin qubachiifamuunsaa waan hafu miti jedhee ibsee jira. Madda rakkoo kanaas akkas jechuun BBC'tti hime. Hangar guutee irratti humni poolisii Oromiyaa fi humni milishaa humni riphee lolaa uummata irraa dhorkuu yaalaa turan. Garuu ofii isaanii gatii guddaa qabatan. Maaliif meeshaa jarri sun hidhatanii jiranii fi baay'inni isaanii waliin bitu. Fakkeenyaaf mootummaan humna riphee lolaa yookaan milishaa kanaa nama 300 ergu humni faannoo kun immoo 5,000 3,000 ta'a. Humni riphee lolaa kun humna fakkeenyaaf naqamteerra humna dabalataa hin ergamuuf. Isaan sun garuu bakka aanaa kiiramuu bakka baagin jedhamurraa kaanii gara kana gargaara dhufu jechuudha. Humni kun immoo daddabalataa maal godhaa? Gatiin taanee qonnaan bulaa kaffalchiisaa jira. Humna riphee lolaa kaffalchiisaa jira. Humna komaandoo kanallee kaffalchiisaa jira. Sababni isaa nam tokko nama 1,000 loluu hin danda'u jechuudha. Namoota hedduutu dhumaa jira. Dhumaatiin kun immoo amma waliigalatti akka naannoo keenya jirutti aanaa kiiramuu aanaa giddaa kana dhuunfataa jiru. Sababni isaa amma kiiramuu keessaa aanaa tokko dhagadal ta'uu keessaa kana hunda gandoota to'atee fixee aanaa magaalaa Qoqqoffee fi magaalaa Kiiramurraa lolli gaggeeffamaa jiru. Magaalaa dhuunfachuu jechuudha. Kun immoo humni jara kanaa humnaa ol ijaaramee akka jiru. Mootummaan xiyyeeffannoo laatee loluu akka dhiisu. Akka sooshaal miidiyaa irraa odeeffamu miti. Humni kun humna jabaa, humna ijaaramee jiru, humna darbatamee humnoota Oromoo kana cabsaa jiru. Humna kana immoo cabsuuf mootummaan utuu rukkutuu barbaadee fedhii godhatee humna dabalee humna jara kana jitu jara kana rukkutee kan baasu. Kana ijaaruu qaba. Ammas taanaan booris taanaan nageenyi naannoo kanatti dhufu humni kun rukkutamee bahu taanaan dhaqee deebamee dhaabaa. Humna ijoolleen Oromoo kun humna riphee lolaa jaarsoliin gurguddoo kun dhaqanii ilchirratti gatiin baanii taatee kaffalaa jiru. Dhumaa jiru jechuudha. Gaafa dhumaa jira kana immoo deebiin ammas maal ta'a? Jarri immoo meeshaa gaafa ajjeesan meeshaa guurrataa jiru. Humna isaanii ijaarrataa jiru. Amma naannoo Amaaraa keessa akka quba qabnutti Wallaggaa bareedanii tajaajilatti barreessanii deemu makiinatti barreessanii deemu. Eessa keessa Wallaggaa isaamnee dhufne jedhamsiitu naannoo Amaaraa keessa makiina kana fayyadamaa jiru jechuudha. Mootummaan amma akka quba qabnutti makiinaadhaan fe'amanii gamanatti galaa jiru. Mootummaan naannoo Oromiyaa immoo sanatti xiyyeeffannoo kenne deebisaa jiru. Ammallee uummata Wallaggaa kana buqqisanii amma saba Amaaraa qubsiisaa jiru. Akkuma seenaa ta'e wanti kun darbuun deemaa jira jechuudha. Lubbuun namoota dhumaa jira. Namni ofirraa loluu danda'u naannoo kana naannoo keenyatti nama humna qabu, nama sabboonummaa qabu. Namni sabboonummaa qabu, namni humna qabu. Inni kaan du'eera, inni qabeenya qabu bakka deemaa jira. Naannoo kana jalatti dhuunfataa jira jechuudha. Amma humna komaandoo isaan jedhanii ijoollee Oromoo tokko ijoollee fidanitti naqanii
Gaafa ijoolleen nattee loltu humni kun caasaansa godinaa nama qaba, aanarra nama qaba. Humna faannoo kana keessaa warra caasaa gaafa jedhamu karaa boroo guyyaa lamaa booda inni lama hin ba'a. Itti dabaluun jiraataan kun aanaa kiiramuu keessaa gandoota hedduun bulchiinsa faannoo jala akka ta'an hime. Keessumaa bulchitoota gandaa hedduun isaanii baqatanii akka ba'anii fi lubbuu isaanii baafachuuf achi akka hin jirre ibsee jira. Jiraattonni achi bahuu hin dandeenye kaan ofirraa lolanii kaan lubbuu isaanii dhabanii kaan ammoo kan humna qaban lubbuu isaanii achi baafachuuf deemanii jiru jedhe. Keessumaa jiraattonni gandoota adda addaa hidhattoota faannoo kana dirqamanii akka nyaachisaa jiran akkasumas immoo isaan tajaajilaa jiranillee dubbatee jira. Haa ta'u malee mootummaan maaliif kana callisee jechuunis gaafata. Siree Dooroo, Ashuu, Baagim, naannoo Cabbii, Gibira, birrii 4,000, Xaafii 5,000 inni Oromoon taa'ee waan sirbu, wanta loojikilla, wanta qabatamaa lafa jiru jechuudha. Daakuu daakee isaa nyaachisaa jira. Harkaan daakee. Naannoo kam naannoo Baagimii kan jedhamu fakkeenyaaf haroo Addisaalamii jala jirti. Baagimii daakanii nyaachisaa jiru. Siree Dooroo akkasi. Dirqama gabbarta jechuudha. Ashuu kusaayee kan jedhamtu fakkeenyaaf aanaa giddaa fi jedhamu waldaan geessu achi obanii isaanti bishtaa jira. Gibira isaanti funaannataa jira. Waan ofiishaal ta'e kun waan dhoskaa miti. Isaantu gibira gabbarsiisa. Hin duutaa jedhanii qaamsa qofa. Hin jedhuun nufuun rukkutu. Humni riphee lolaa isaan jala dhaabachuun nanoo xiqqoodha baay'inni. Humni mootummaa waan sana rukkutuu hin barbaadu. Guyyaa lama sadii itti dhukaasisu ijoolleen Oromoon beektu yoo sabboonummaa waan qabdu ofirraa lolti hin duuti. Sana booda wanti jinamu. Loojistikiin isaanii kana jedhanii namni ni mama. Aanaarra jirtu guyyaa lama sadii nama hin ba'a. Waraanni faannoon qabama hin ba'a. Bakka hin ba'a dhumee dubbiin jechuudha. Ammas maal bakki itti lolli itti ga'e sana isaan dhufanii qabatanii taa'u jechuudha. Mootummaan rukkutuutu barbaade guyyaa lama furatu humna kana. Maaliif? Soofni hin jira. Waraanni lafarra jira. Bireenii mootummaa qabaa, diikaa mootummaa qabaa. Namni gara biraa dubbise tokkommoo miseensa milishaa ta'uun hidhattoota faannoo kana lolaa turaniiru. Manguddoodha, abbaa ijoollee hedduuti. Haa ta'u malee eenyummaa isaanii ibsuu hin barbaanne. Uummata Oromoo sababuma Oromeessa dubbatu bakka Oromoon lafarraa dhimee humni wal madaalu hin jiru. Makalaakaan gaafa dhufu Fanxaalessatti keessaa dabalamaa makkaadaa gurguddaa fudhatee milishaa rifeen fixee uummanni rakkatee qabeenyi dhumeedha. Amma tasfaa kutannee bakka du'a duwwaadha kan eeggataa jiru jechaadha. Hangar guuteetti nama meeqatu du'e mee gidduu kana? Lakkoomsa hin qabu. Lakkoomsa maal qaba? Guyyaa tokkotti dheengadda qofaa nama 65 dhume. Humna bal'aa ammas kan hin jedhamne ganda margaa jireenyaa yookaan immoo ganda Siree Dooroo kan jedhamu Fanxaalessa Amaaraatiin Haaroo kan jedhamu aanaa tokko keessa bakka ganda aanaa tokko keessa ganda tokkitti qofaati harka seeraa jira. Kaan Fanxaalessatti bulcha. Fanxaalessa Amaaraa yookaan faannoo jecha. Ari'amee biyyi ari'amee biyya gadhiisee badeera kan jiru hin jiru. Qaamni mootummaa bulchuu hin jiru. Hin jiru duukaa hin jiru. Qoqqoffeen gadhiiseera. Marga jireenyaa yookaan Siree Dooroo gadhiiseera. Ganda Shukusaayee gadhiiseera. Handoodeen Dichoo gadhiiseera. Dooroo Borraa gadhiiseera. Isaan kun gadhiise namoonni dhuman immoo amma kanaatti kan hin lakkaa'amne qaniitti meeshaa kan baatu yoo xiqqoo ta'e nama 15 nama 20 nama 32 ajjeesanii meeshaa irraa fuudhaa oolu kan Oromoo ta'e duwwaarra. Kan du'u milishaadha moo makalaakaa? Milishaa fi riphee kan dhume. Humna farra riphee lolaa. Isa kana maali akka mootummaatti yookaan humni kana madaalu humni isaan kanaa ol ta'u humni kana madaalu mootummaarraas didee miti. Mootummaan itti ilaale immoo hin beeknu garuu malee humni kana madaalu jarri kun miliyoona kan ta'an isaan kana duukaa walii galu Amaara kan ta'e hundumtuu walii gala isaan kun waliif galu idduutti kan dhume uummata Oromoo fi milishaa fi ripheedha kan dhume. Akka isaan jedhanitti humni hidhattoota faannoo kun humna mootummaan bobbaasurra dachaa baay'eetiin ni caala. Fakkeenyaaf humna farra riphee lolaa yookaan koomaandoora jedhaman milishaa wajjiniin ta'anii yeroo faannoo lolan warri faannoo lakkoofsaan akka caalanii fi miidhaa guddaa akka dhaqqabsiisan dubbatan. Inumaa yeroo tokko osoo lolanii namoonni hedduun isaan biraatii dhumanii qofaa isaanii akka hafanillee dubbataniiru. Aanaa giddaa ayyaanaa kiiramuu dabalatee hagaa gamsaatti deemanii hidhattoota faannoo kana lolanii jiru. Dubbii keenya irratti hidhattoonni faannoo kun uummata nagaa kan haleelaa turan bakka tokko lamatti miti. Wallagga Bahaa keessaati aanaa giddaa ayyaanaa kiiramuu haroonfaa isaan bal'inaatiin irratti xiyyeeffatanii. Godina Horroo Guduruu keessaa aanaa Abee Dongoroo yeroo adda addaatti haleellaa dhaqqabsiisanii namoota nagaa hedduurra miidhaa dhaqqabsiisanii turan. Fakkeenyaaf aanaa Amuruu magaalaa Hagamsaa irratti illee dhiyeenya akkasuma haleellaa wal fakkaataa raawwatanii jiru.
Kan bira aanaa jaardagaa jaartee horroo guduruu keessa isaan hidhattoonni faannoo kun irratti xiyyeeffatanidha. Akka jiraattonnii fi maddeen mootummaa keessaatii BBCtti himan tokko jedhanitti kan dhalattootuma saba Amaaraa ta'anii achuma keessatti kan jiraataa turan yookaan achumatti dhalatanii kan guddatan keessaa kan faannootti makamanidha. Kaan ammoo naannoo Amaaraa keessaatii meeshaa gurguddaa qabatanii gara daangaa Oromiyaa kanatti kan dhufanidha. Akka isaan jedhanitti kiiloomeetira 100 kan lakkaa'amu daangaa Oromiyaa keessa galaniiti amma haleellaa kana dhaqqabsiisaa jiru. Sodaan jiraattota hedduu fi qabatamaatti wanti mul'ataa jiru gandoota baadiyyaa adda addaa keessaatii dhalattoonni Oromoo qe'ee isaanii lafa isaanii gadhiisanii bahaa jiru. Mootummaan naannoo Oromiyaa waggoota 5 kana keessatti maaliif rakkoo kana furuu dadhabe? Maaliif tarkaanfii jabaa fudhatee naannoo kanarraa hidhattoota qulqulleessuu dadhabe kan jedhu gaaffii jabaa jiraattonni gaafatanidha. Inumaayyuu darbee hidhattoonni faannoo kun godina Wallagga Bahaa kana keessatti gidduu gala leenjii banatanii akka jiran qondaalli mootummaa irraa iyyafanne tokko nutti himanii ture. Inumaayyuu humna mootummaa bobbaasuun karaatti rakkoo ta'eerullee ni jira. Milishaan qonnaan bultootuma naannoo sana jiraatan keessaatii kan babbahanidha. Kaan manguddoodha, kaan immoo jaarsolidha. Humni isaanii humna leenjii guddaa qabu kana lolanii achi baasuu akka hin dandeenye ni amanu miseensonni milishaa BBC'n dubbise tokkoyyuu jechuudha. Kanaaf mootummaan maaliif tarkaanfii fudhachuu dhabeen nuufillee gaaffiidha jedhee miseensi milishaa keessaatii dubbisne kun akkas jechuun BBC'tti himan. Hidhattoonni faannoo kunneen ifatti karaa miidiyaalee hawaasaa kan ibsan ni jiru. Lafti Wallaggaa asaan amma keessa socho'an kun kan uummata Amaaraati jechuun yeroo ibsan ni jira. Mootummaan federaalaas ta'e mootummaan naannoo humnoota nageenyaa yeroo adda addaatti bobbaasaa tureera. Humna raayyaa ittisa biyyaa dabalatee humna koomaandoo yookaan farra riphee lolaa dabalatee naannoo sanatti hidhattoota faannoo yeroo lolaa turanii ni jira. Ammas lolaa jiru. Fakkeenyaaf poolisiin godina Wallagga Bahaa fuula feesbuukii isaarratti akka maxxanseen iddoo addaa Dichoo jedhamee beekamutti humni farra riphee lolaa fi milishaa waliin ta'uun hidhattoota faannoo irratti tarkaanfii fudhateera jechuun barreessee jira. Haa ta'u malee jiraattonni kun gahaa miti. Yeroo tokko lama yookaan guyyoota 2-3 dhukaasanii achitti deemu. Hidhattoonni kunneen garuu achuma buufatanii yeroo dheeraa turu. Kanaafis yeroo barbaadanitti haleellaa dhaqqabsiisu jechuun dubbate. Jiraattonni naannoo sana amma oomishachuu hin dandeenye, nagaan bahanii galuu hin dandeenye. Yeroo adda addaa konkolaataa keessaa ni butamu. Haleellaanis konkolaataa geejjiba uummataa irratti ni raawwata. Kun immoo waggootaaf itti fufee furmaata dhabuun uummanni Wallagga Bahaa fi Horroo Guduruu rakkoo nageenyaa hamaaf saaxilamee jira. Jiraattonni tokko fi qaamolee mootummaa keessaatii namoonni odeeffannoo nuuf kennan tokko akka jedhanitti hidhattoonni faannoo kun bulchiinsa gandaatii haga aanaatti dabalatee haga godinaatti caasaa mataa isaanii akka qabanii fi odeeffannoo barbaachisaa ta'e yeroo barbaadanitti akka argatan ni himu. Himannaawwan kaan ilaalchisee godina Wallagga Bahaarraatii odeeffannoo dabalataa argachuuf gara bulchaa godinaa fi dhimma nageenyaatti bilbilee nuuf hin milkoofne. Bulchiinsa aanotaa kanneenittillee bilbilee deebiin arganne. Gama mootummaa naannoo Oromiyaan immoo hoogganaa biiroo koominikeeshinii Oromiyaatti yeroo adda addaatti bilbilee deebii argachuu hin dandeenye. Dabalataan dubbii himaa raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaaf barreessine akkasumas bilbilee deebii nuuf hin kennine. Haa ta'u malee jiraattonni akka jedhanitti mootummaan dubbii kana nutti dhiisee malee tarkaanfii jabaa osoo fudhatee al takkaan hidhattoota kanneen asii baasuu ni danda'a ture jedhu. Amma rakkoo ta'ee kan jiru. Warri lolan jechuun humni farra riphee lolaa Oromiyaan bobbaase milishaan naannoo sanaa lakkoofsa hidhattoota faannoo fi meeshaa isaan hidhatan wajjinitiin waan wal hin madaalleef isaanillee lubbuu dhabaa jiru jedhan. Qaamni nageenya Oromiyaan bobbaase yookaan godinicha keessaa bobba'an hedduun isaanii dhaqanii lubbuu dhabaa akka jiranii fi hidhattoota kanneen guutummaatti achi baasuu akka hin dandeenye himanii jiru. Kanaaf uummanni Wallaggaa birmannaa mootummaa jabaa barbaanna jechuun jiraattonni BBC'n dubbise himanii jiru.